Hello barattoota nagaan koo kabajaa fi jaalalaa bakka isin jirtanitti isin haa qaqqabu. Har'a barnoota fiiziksii kutaa salgaffaa boqonnaa 5 paartii tokkoffaa wal wajjiniin baranna. Boqonnaa 5 jalatti simple machines kan jedhu wal wajjiniin baranna. Simple machines Unit 5 Grade 9 Unit 5 Simple Machines. Gamanumaan video kana subscribe, like, share akkasiin gootan wal biraan Oromiyaa guutuudhaan geessanii ijoolleen keenya akka baratan akka isin jajjabeessitan ganamumaan adaraa isiniin jecha gara barumsa keenyaatti itti fufna. At the end of this unit you should be able to now the types of simple machines. Dhuma boqonnaa kanaatti gaa wantoonni isin beekuu qabdan akkuma amala keenya yeroo darbeen isin barsiisu dhuma boqonnaa kanaatti at the end of this unit you should be able to now the types of simple machines. Gosoota simple machine yookiin immoo maashinoota sasalphaa gosa isaanii adda baastanii beekuu qabdu. Define mechanical advantage, velocity ratio and efficiency of the machines. Akkasuma faayidaa mechanical advantage yookiin immoo ilaalcha mekaanikaaliitiin faayidaa simple machine, velocity ratio maal akka ta'e, efficiency of machine maal akka ta'e, efficiency maashinoota maaliin akka ibsinu isaan kana gaa dhuma chapter kanaatti sirriitti hubattanii beekuu qabdu. Solve problem related to simple machines. Gaaffiiwwan jiran exerciseota jiran hundumaa sirriitti solve gochuu danda'uun isinirra jira jechuudha. Akkasuma construct simple machines that are applicable to solve real problems in their local area. Akkanuma naannoo jireenya keessan irratti maashinoota xixiqqoo hojjechuudhaan yookiin immoo construct gochuudhaan wantoota really ta'an ittiin hojjechuu akkasuma immoo wantoota rakkoo ta'anii jiran ittiin furuuf maashinoota sasalphaallee akkasiin construct gootan yookiin immoo akka isin ijaartan isin gaafata jechuudha. Egaan gamanumaan seensa yookiin introductionii jalatti simple machines and their purpose kan jedhu wal wajjiniin jalqabnaa jechuudha. What is the simple machines and their purpose? Maashinoota sasalphoo fi ga'ee isaanii jechuudha. Their purpose ga'ee isaanii yookiin immoo faayidaan isaanii maali? Simple machinii kan nuti jennu kun maal fa'i? Ga'een isaan taphatan immoo maal akka ta'e introductionii kana jalatti ilaalaa deemna jechuudha. Haa ta'u gaa boqonnaa kana jala ta'ee simple machines and their purpose kana jalatti wanti isin hubachuu qabdan sectionii kana jalatti simple machine maal akka ta'e ibsuu danda'uun isinirra jira jechuudha. Define simple machines. Simple machine define gochuu yookiin immoo ibsuu danda'uun isinirraa eegama jechuudha. Identify simple machines as a force multipliers, distance multipliers and direction changes. Simple machine warroota forcii baay'isan, warra distance baay'isan akkasuma immoo warra direction jijjiiran argitanii. Egaan isaan kana gaafa baranne isinii gala. Simple machinoonni forcii yookiin immoo forcii kan baay'isan jiru. Akkasuma immoo fageenya yookiin distaansii kan baay'isan jiru kan dabalan jiru akkasuma immoo direction yookiin kallattiillee jijjiiruu kan danda'an jiru jechuudha. Isaan kamtu forcii multiply godha, isaan kamtu immoo distaansii multiply godha, akkasuma immoo isaan kamtu direction jijjiiruu danda'a kan jennu simple machinoota kana jala adda baastanii beekuu qabdu jechuudha. Akkasumas list different simple machines in your locality. Area keessan irratti yookiin immoo bakka jirtan irratti simple machinoota warra ta'an garaagarummaa list godhaa baay'een isaanii jiraachuu malu area keessan jechuudha. Isaan kanallee adda baastanii machinoota nuti wal wajjiniin jiraannu kan har'atti fayyadamnu kana simple machinii gosa isaaniitti beekuun isinirraa eegama jechuudha. So people in your local area use an axe to split wood into parties. Egaa namoonni naannoo keessan jiranii
kanneen akka dhagaraa gargaaramu jechuudha. Wuudii yookiin immoo mukkeen yookiin falaxaa garaagaraa addaan baasuudhaaf maal gargaaramu? Agzii yookiin dhagaraa gargaaramu. Knives immoo maal ittiin kutuudhaan ittiin kutuuf chop different items wantoota garaagaraa ittiin ciruudhaaf yookiin immoo kutuudhaaf kan nuti gargaaramnu immoo knives yookiin maacidiidha jechuudha. Use pulley to lift water from well. Akkasuma gaa bishaan ol baasuudhaaf kanneen akka puulii garaagaraa gargaaramu jechuudha. Okay? Kun eeriyaan bakka jirutti wantoota nuti hawaasni nuti keessa jiraannu kan isaan gargaaramanidha jechuudha. Isaan kana maaliif as keessatti kaasuun barbaachise laata? Kanneen akka dhagaraa, maacidii, puulii kanneen biroollee ni jiru jechuudha. Egaan imagine trying to put staple through stack of paper with your brave hands. Fakkeenyaaf mee itti yaadaatii sammuu keessaniin itti yaadaatii stack of paper yookiin immoo waraqaa walitti baay'atee jiru harka keessaniin walitti qabsiisuu yaalaa jedha. Harka keessaniin dastaa waraqatii yookiin immoo waraqata baay'ee isaa harka keessaniin walitti qabsiisuu yoo yaaltanii ishi jedhee walitti isiniin qabatu jechuudha. Okay? It is an almost impossible and dangerous task. Kan hin danda'amnee fi hojii ulfaataadha jechuudha kun. Argitanii harka keenya walitti qabsiifna yoo jenne kan hin danda'amnedha jechuudha. Kanaaf a stapler gets the job done quickly, easily and safely. Stapler yoo fudhattan egaa waraqaa garaagaraa yookiin immoo paakkeet ta'an walitti qabsiisuudhaan dafee walitti qabsiisuudhaan akka salphaatti walitti qabsiisuudhaa fi karaa mijataa ta'een walitti nuu qabsiisuu danda'a jechuudha stapleriin. Okay? Kanaaf stapleriin maashinii ta'uu danda'a. Yes, it is simple machine. Okay? Kanaaf egaa a simple machine is a device that requires single force to do mechanical work. Kanaaf simple machine kan nuti jennu meeshaa salphaa ta'ee humna xiqqaadhaan wantoota akka mechanical work yookiin immoo sochiidhaan hojii kan hojjetu jechuudha. Socho'uudhaan hojii kan hojjetu karaa salphaa humna xiqqaa gargaaramuudhaan harka keenyaan waraqaa baay'ee walitti qabu kan hin dandeenye staplerii gargaaramuudhaan humna salphaa ta'een waraqaa baay'ee walitti qabsiifachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf a simple machines are a device that requires simple force to do mechanical work. Kanaaf yeroo gabaabsine simple machine jechuun deviceoota yookiin meeshaalee humna xiqqaadhaan sochii makaanikaalaa hojjetan jechuudha. Okay? Like the stapler, akkuma staplerii, the mechanism of most physical systems are made of one or more simple machines that work alone together to make physical tasks such as nailing. Akkuma gaa staplerii ilaallee a mechanism of most physical systems sochiin fiizikaaliin tokko yookiin immoo sistemni fiizikaalaa tokko yookiin tokko ta'uudhaan yookiin lama ta'uudhaan akkaataadhuma kanatti maal ta'u hojii hojjetu jechuudha. Hojii hojjetu fiizikaal taaskii walitti dhufanii hojjetanii yoo fudhattan kanneen akka nailing yookiin bismaara wantoota tokkotti galchuu, cutting wantoota tokko muruu, throwing darbachuu, carrying baachuu, chopping yookiin immoo kanneen akka cafaquu isaan kun kan akka bukeessuu isaan kun meeshaalee gargaaramne kan nuti ittiin dalagnudha jechuudha. Okay? Gahee kana kan taphatan egaa inni simple maashiniidha jechuudha. Argitanii harka keenyaan kan difficulty ta'u yookiin immoo by our forces it is not safe. But when we use machines or simple machines, we can do everything quickly and easily and also safely. Okay? So let us shortly define the simple machines. As I said in previous, the simple machine is any device which helps us to do work more easier. Karaa salphaa ta'een akka nuti hojii hojjennu meeshaaleen nu gargaaran simple machineidha jechuudha. Meeshaalee karaa salphaa ta'e hojii yookiin dalagaa akka nuti dalagnuuf nu gargaaran simple machineidha jechuudha. Okay?
So simple machines are energy transferring device. Maal godhu humna yookiin immoo anniisaa gar tokkorraa gar tokkotti dabarsuudhaaf nu gargaaru jechuudha. Simple machine anniisaa xiqqaa harka keenyarra jiru gara biraatti dabarsuudhaaf yookiin immoo akka inni hojii hojjetu taasisuudhaaf nu gargaaru jechuudha. Actually machines do not create energy or change one form of energy into another. Asitti wanti isin hubachuu qabdan. Simple machine anniisaa dabarsa malee tokko meeshaa tokkorraa gara tokkotti dabarsa malee anniisaa hin uumu jechuudha. It does not create energy. Anniisaa hin uumu. Anniisaa hin uuma osoo hin taane anniisaa transfer godha jechuudha. Akkasuma immoo anniisaa isa tokkorraa isa gara biraatti jijjiira osoo hin taane anniisaa meeshaa tokkorraa gara meeshaa tokkotti dabarsa malee anniisaa ho'aa fakkeenyaaf gara anniisaa keemikaalaatti yookiin anniisaa keemikaalaa gara anniisaa ho'aatti kan jijjiiru miti jechuudha. But it transfer energy. Anniisaa dabarsaa jechuudha. Okay? So inni kun akka walitti isin jalaa hin buune simple machine anniisaa transfer qaama godhudha jechuudha. But it does not create energy. Anniisaa create yookiin hin uumu jechuudha. And also it does not change form of energy from another to one. Okay? Kanaaf anniisaa isa tokkorraa formii physical energy gara chemical energy kan jijjiiru miti jechuudha. Okay? Formii chemical irraa yookiin gara physicalitti yookiin immoo formii gara biraarraa formii biraatti hin jijjiiru but it transfer energy hin dabarsaa jechuudha. Tokkorraa meeshaa tokkorraa gara meeshaa kan biraatti yookiin immoo gara dalagaatti dabarsaa jechuudha. So the simple transfer mechanical energy involving small force into mechanical energy involving large forces. Argitanii? Egaan mechanical energy isa salphaarraa isa gara guddaatti jijjiiruu danda'a malee formii fiizikaalirra gara keemikaaliitti yookiin keemikaalirra gara fiizikaal enerjiitti hin jijjiiruu jechuudha. Kanaaf humna xiqqaa gara humna guddaatti argitanii ni jijjiiraa jechuudha. Egaa simple machines kan jennu fakkeenyaaf imeejota kanarraa hubachuu dandeessu. Booksii kana fakkeenyaaf kallattii nuti inclined surface irraa si olee dhiibnee baafnu akkasuma puulii kana finyoo yookiin rooppii garaagaraa fayyadamnee wantoota tokko tokko lafaa olittiin fuunu liverii yookiin immoo yeroo nuti baalaansii ittiin taphannu yookiin ijoolleen taphatan isaan kana yookiin kan akka distance weejii kan akka skiriw yookiin bismaaraa nuti biloonii galchinu weelii agzeelii kan gommaarra galan isaan kun egaa kanneen akka fakkeenyota simple machine jechuudha. What is the purpose of simple machines? Ga'ee olaanaan simple machine yookiin immoo maashinoota sasalphoo maalidha? Okay, so the purpose of simple machine is to make mechanical work easier by egaa ga'een isaanii inni guddaan mechanical work yookiin immoo hojii sochoosuudhaan hojjetamu jechuudha. Okay? Hojii waan tokko sochoosuudhaan hojjetamu kan isaan dalagan kallattii kamiinidha? Tokko changing the direction of force, kallattii forcii jijjiiruudhaan jechuudha. Kallattii forcii yookiin kallattii dhiibbaa jijjiiruudhaan jechuudha. Kallattii isaa jijjiiruudhaan. Fakkeenyan isinii fudhadha. When you raise the flag on a flagpole, you pull down a rope wrapped around the pulley to raise the flag. Asirratti yeroo isin alaabaa asii ol poolii irratti baastan finyoo yeroo isin gaditti harkiftan alaabaan immoo maal ta'a? Asii olee deemaa jechuudha. Asii olee deemaa jechuudha. This is direction change jechuudha. Isin finyoo asii gadi harkistu alaabaan immoo asii olee baa jechuudha. The rope is downward but the flag is upward. Okay? This is changing direction jechuudha. Argitanii? Kanaaf egaa akka mechanical workiitti yookiin immoo akka simple maashiniitti kan nuti gargaaramnu puulii iddoo kanaa nuti gargaaramnu kana jechuudha. Puuliin kun rotate godha yookiin inni naanna'a yeroo naanna'utti directioniin finyoo yeroo asii gadi bu'u directioniin alaabaa immoo asii ol ba'aa jechuudha. So simple maashiniin kun direction change jechuudha. Kallattii jijjiiruudhaan maal godhaa?
mechanical work hojjetaa jechuudha. Asitti dalaganiira jechuudha. Alaabaan keenya yeroo gara gadiitti ol ba'u dalagamuusaa argisiisaa jechuudha. The other one is changing the distance of effort or multiply speed or distance. Argitanii asitti maal godhaa? Distaansii illee baay'isuu mala jechuudha. Okay? Asirratti amma fakkeenyaaf sarfeesiin kun fakkeenyaaf yeroo qaxxitaa asii ol booksii kana yoo darbattan asii olee karaa gabaabaadha jechuudha. But yoo inclined ta'e karaa kanaan meeshaan kun yoo ol darbatame cabuurra karaa inclined ta'e kanaan yeroo deemamee ol baafnu distaansiin isaa ni dheerataa jechuudha. So imagine you need to move the heavy box up to the second floor. Amma booksii ulfaataa tokko gamoo lammaffaa irratti ol baasuu yoo barbaaddan it would be easier to carry it up on inclined plane. Inclined plane irra yeroo ol baafnu nu salphataa jechuudha. Ol darbachuurra yeroo inclined plane irra ol baafnu nu salphataa jechuudha. But as you move the box up the stairs travel longer distance. Kun immoo maal godha jechuudha? Distaansiin isaanii dabala jechuudha. Yeroo asiin ta'u shortiidha. Yeroo inclined gargaaramnu immoo distaansiin isaa ni dheerataa jechuudha. The third one is the simple machines are work mechanical work by changing the strings. Strings illee ni jijjiiru yookiin immoo jabina humnaallee ni jijjiiru jechuudha. Yookiin multiply force. Humna ni baay'isu. Humna xiqqaa tokko gargaaramne waan guddaa tokko illee ni hojjennaa jechuudha. You can apply fakkeenyaaf you can apply a weak force to pull the bottle open up over the long distance and it exerts a short but strong force on the bottle cap. Kana jechuun fakkeenyaaf xaarmusii peepsii faa yookiin immoo miriindaa banuudhaaf yoo nuti bantuu kana gargaaramne akkuma leengisiin kana akkuma dheerataa deemu yeroo nuti bakka kana qabnee bakka qorkii kanatti qabnee yeroo ol nuti harkifnu humni xiqqoon oddoo kana jirtu kun asitti maal gooti? Humna guddaa uumuudhaan dafee qorkiin kun akka irraa ba'u gootii jechuudha. Okay? Kanaaf humni guddaan bakka kanatti uumamu guddaadha. Bakka kanatti immoo kan nuti ittiin gadi dhiibnu sun humna xiqqaadha jechuudha. So the simple machines are multiply forces. Humna illee ni baay'isu yookiin immoo force keenya multiply godhu jechuudha. Okay, may exercise 5.1 kana waliin hojjetaa deemna. What is the purpose of using fixed single pulley to take water from deep well? Egaa mee faayidaan jedha. Faayidaan puulii salphaa tokko gargaaramnee bishaan bool'aa nuti ittiin baafnu ga'een puuliin kun taphattu maalidha jedha. Okay? Maalidha? Puuliin kun rotate ta'uudhaan maal gooti? Yeroo nuti rooppii kana yookiin finyoo kana gadi harkisnu bishaan keenya asii ol akka nuu ba'u gooti jechuudha. Akka nuu ba'u gooti jechuudha. So this is changing the direction. Okay? Kallattii jijjiiruudhaan bishaan kun akka ol ba'u gooti jechuudha. Okay, what is the purpose of using inclined plane? Amma fakkeenyaaf inclined plane immoo maaliif gargaaramnaadha? Wantoota tokko ol ittiin baasuuf bitanii fakkeenyaaf kun flat surfaceidha. Flat surface kanarra booksii tokko asii ol dhiibnee baasuudhaaf yookiin immoo wayiin dhiibuuf yookiin wayiin harkisuudhaaf ga'een isaa inni distaansii dabaluudhaan yookiis immoo meeshaan kun akka hin cabne kallattii kanaan inclined surface irra ol baasuuf nu gargaaraa jechuudha. Haa ta'u malee heetiin isaa maal ta'a? Leengisiin isaa ni dabala jechuudha. Kallattii kanaan ol baasuurra yeroo nuti inclined surface fayyadamnu humni isaa nu salphata, leengisiin isaa garuu dabaluu malaa jechuudha. The third one is purpose of using bicycle instead of walking or running of the feet. Miilaan deemuurra saayikilii kana maaliif gargaaramna? Maaliif gargaaramna? Saayikilii yeroo gargaaramnu tokko yeroo miilaan deemnu speedii xiqqaadhaan yeroo baay'ee deemna. Isa kana garuu speedii keenya daballee distaansii keenya yeroo gabaabaatti akka nuti geenyuuf maal gargaaramna? Kan akka baayisaayikilii gargaaramna jechuudha. So sa'aatii keenya qusachuuf speedii keenya saffisaan
dabaluu fi jechuudha. So kanaaf inni kun saffisa ni dabalaa jechuudha. Meeshaan cycling kun to multiply speed. So this is the functions of simple machines. So the key concept of under this topics is machine is a device designed to mechanical work easily. Kanaaf egaa maashiniin kan hojii sochii hojjechuudhaaf kan design ta'edha jechuudha. Yookiin mechanical jechuun sochiidha isiniin jedheera. Mechanical work yookiin hojii sochiidhaan hojjetamu jechuudha. Effort jechuun immoo the force applied to machine or the force you exerted on a machine. Kanaaf egaa humna nuti maashinii tokko irratti geggeessinu yookiin immoo maashinii tokko yeroo fayyadamnu humni salphaan nuti ittiin harka keenyaan tuqnu sun effortidha. Loadiin immoo the force exerted by the machine. Kanaaf yeroo fakkeenyaaf nuti staplerii keenya harkaan qabnee waraqaa keenya walitti qabsiisnu inni nuti harkaan qabnu sun effortidha. Inni maashiniin keenya dhaqee yookiin immoo stapleriin keenya dhaqee waraqaa keenya walitti qabu sun loadiidha jechuudha. Loadiidha. Garaagarummaan effortii fi loadii kanadha jechuudha. The effort is the force applied to machine by ourselves. Okay, ourselves. The load is the force exerted by the machine jechuudha. Sun loadiin kan maashiniidhaan loadii yookiin force geggeeffamudha jechuudha. So when we calculate the force from those parts, the work input is equal to effort times distance moved by effort. Okay, kanaaf work jechuun force times displacement akka ta'e beektu. Work is equal to force times displacement dha jechuudha. Okay, displacement. Forcein kun egaa effort forceidha. Distance moved immoo s dha jechuudha. So the work is equal to the effort force times distance moved by effort dha jechuudha. The other one is work output. Work output is equal to load times distance moved by load. Okay, kun immoo machine workidha yookiin immoo work outputidha. So this is the force load times distance moved by the machines or by the loadidha jechuudha. Okay, karaa kana equationii kanaan calculate gochuu dandeenya. So simple machines at home. Mana keenya keessatti simple machine maal faatu jira yookiin immoo mee understand godha. Naannoo keessan area keessan maashinoota xixiqqoo most of machines you encounter in everyday life are complex. Egaa naannoo keenya irratti maashiniin nuti naannoo keenya irratti argaa oollu jireenya keenya keessatti kan nuti argaa oollu maashinoota complex ta'an arguu dandeenya. Haa ta'u malee however break them down to their smallest part and you are left with simple machine. Isaan sana gargar baasuudhaan yookiin immoo paartii isaaniitti xixiqqeessine simple machineetti qooduun ni danda'ama jechuudha. Fakkeenyaaf kan akka puulii, kan akka weelii yookiin immoo kan gommaa naannessu, kan akka liiverii yookiin immoo wanta tokko fuudhu, weejii, screw. Isaan kun simple machinoota jechuudha. Simple machine naannoo keenya irratti nuti argaa deemnu jechuudha. Akkuma asirraa argaa deemtan imeejiin kun maal argisiisa? Simple machine of keessatti qabatee jira jechuudha. Okay, kani gommaan kun ooftee deemtu yookiin immoo baattuun kun ooftee jirtu isaan kun simple machineedha jechuudha. Kan akka reenjii, kan akka weelii, kan akka diriilingii, tuulii. Isaan kun kan akka madooshaa. Isaan kun hundinuu simple machineedha jechuudha. So simple machines magnify or change the direction. Akkuma nama jedhe simple machine maal godhu? Magnify yookiin baay'isuu jechuudha. Guddisuu, baay'isuu. Magnify direction force kan akka force, kallattii fi speedii dabalu jechuudha. Speedii ni dabalu, kallattii ni jijjiiru, humnallee nu dabalu jechuudha. Argitanii? Isaan kun ga'ee simple machineetii jechuudha. So simple machines at workplace. Bakka hojiitti immoo maashinoota sasalphaawwan argaa oolla. Fakkeenyaaf the development of technology that created cars, airplane,
and other modern conveniences began with invention of simple machines. Kanneen akka fakkeenyaaf konkolaataa, xiyyaara, baabura. Isaan kun maashinoota gurguddoodha. Haa ta'uyyuu malee eessaa jalqaban jechuudha? Maashinoota xixiqqoorraa jechuudha. Achirraa ka'eeti jechuudha sadarkaa kanarra teknooloojiin kan inni ga'uu danda'e. So a simple machine is mechanical device that accomplish task with only one movement. Kanaaf sochii yeroo tokkitti qofaan kan waa dalagdu simple machine jechuudha. Sochii yeroo tokkootiin yookiin immoo sochii muraasa ta'een waan tokko kan nuti itti hojjennu simple machine jechuudha. Kanaaf meeshaawwan kana asitti irraa ilaala kanneen akka axle, kanneen akka furtuu yookiin immoo gommaa makiinaa kan nuti ittiin heeyu, kan akka puulii, kan akka biloonii, kan akka faanii, kan akka inclined, kan akka kan boombaa bishaaniitti itti fayyadamnu. Isaan kun hundinuu simple machinoota jechuudha. Egaa isaan kana hojii manaan isinii kennaa. Imeejii kanarraa ilaaluudhaan maqaa isaanii bakka kanatti barreessuudhaan name isaanii what is it description yookiin ibsa isaanii akkamitti akka isaan hojii hojjetan. Okay, hojii isaanii akkamitti akka hojjetan, maal akka tajaajilan isaan kana tokkoon isaanii teebilii kana keessatti akkasiin guuttan daraan isiniin jedha. Egaan gara caaseffama isaaniitti gaafa seenu yookiin immoo classification of simple machine gosoolee yookiin caaseffama simple machine gaafa laallu many people think of machines as complicated devices such as cars, elevators or computers. Egaa maashinii yeroo tokko namni maashinootuma gurguddaa kan akka konkolaataa, kan akka eleveetaraa yookiin immoo wantoota ittiin gamoo yaabbannu jechuudha. Isaan kana kan akka kompiitaraa meeshaalee gurguddoodha jedhee isaan qofa jedhee yaaduu danda'a jechuudha. Garuu meeshaaleen xixiqqaan kan akka hamarii yookiin immoo burruusa jechuudha. Kan akka shoovelii, raampii isaan kun hundinuu maashinoota sasalphaadha jechuudha. Gosa maashiniitti ramadamu jechuudha. Haa ta'u malee gosoota maashinii keessaa warra sasalphoodha jechuudha. A simple machine does work only with one movement. Isiniin jedheera. Ishee kana hin dagatinaa. Sochii tokkitti qofaan dalagaa hojjetti jechuudha simple machine. Fakkeenyaaf burruusa yeroo rukunnu, burruusaan bismaara yeroo rukunnu alma tokko rukunnaa hin dalagaa deebinee rukunnaa garuu sochiinsaa it is only single movement jechuudha. A machine made up of combination of simple machines is called compound machine. Simple machine immoo walitti dhufanii maal uumu? Compound machine uumu jechuudha. Maashinii compoundii ta'e yookiin immoo maashinii garaagaraa irraa walitti kan dhufe complex kan ta'e uumu jechuudha. Fakkeenyaaf bicycle, wire cutter kan akka bicycle fi wire cutter kana yoo ilaaltan guxatii jechuudha. Isaan kun compound machine jechuudha. Maashinii lamatu walitti dhufe maal uuma? Gosa compound ta'e uuma jechuudha. Asitti amma komponentoota garaagaraa argina jechuudha. Komponentoonni kun walitti dhufuudhaan compound machine uumuudhaan akkasuma complex ta'aa deemu jechuudha. So the wire cutters in Fig 5.6 kana jechuudha. Two levers and two wedges. Egaan kun two leverii fi two wedge qaba. Isaan kanaa fi kanneen as jiran kana walitti ida'uudhaan wantoota lamarraa akka uumame nu agarsiisa jechuudha. Bicycliinis kan akka axle, levers, screw isaan kana ofirraa akka inni qabu nutti argisiisa jechuudha. Okay, isaan kun walitti dhufuudhaan compound machine uumuu jechuudha. Okay, so simple machines are categorized into two groups. Simple machine bakka lamatti qoodamu walumaa galatti inclined plane, levers jedhamuun bakka lamatti qoodamu jechuudha. Inclined planes warri jedhaman kanneen akka ramp or inclined plane ti warra kana jechuudha. Inclined plane gosa kanaan kanneen jiran. Wedge immoo kanneen warra kana yookiin immoo kanneen akka waa addaan baasuuf nuti itti gargaaramnu. Screw immoo warra kana kanneen akka biloonii warra fakkaatan kan nuti ittiin wantoota walitti hiinu. Isaan kun inclined
planeidha jechuudha. Inclined planeidha. Planeen isaanii inclinedidha. Leeveriin immoo kanneen akka leverii yookiin immoo fakkeenyaaf kana waa ol kaasuudhaaf yookiin immoo leverii kana gargaaramnee waa ol fuuchuuf wheel axle isaan kana kan kanneen akka gommaa keessa warra galan puulii isaan kun planein isaanii leverii jalatti ramadamu jechuudha. Levers and inclined plane jennee qoqqooduu dandeenya jechuudha. Kanaaf haala kanaan adda baasnee qabanna. So no matter which type of simple machines we are dealing with, they will fit into one or more of the following categories. Simple machine garee yookiin immoo taayippii isaaniirraa addaan qooduun badaa nu rakkisu yookiis immoo barbaachisaa miti. Garuu kan nuti beekuu qabnu waannaan yookiin immoo beezikii warri ta'an warra namaan isinitti haasa'aa oolee wantoota sadii irraanfachuu hin qabdanii. Tokko simple machiniin maal godhan isiniin jedhe force multiply godha yookiin immoo humna nu baay'isuudhaaf nu gargaara jechuudha. Humna nu baay'isuudhaaf nu gargaara jechuudha. Fakkeenyaaf mee maqasii kana fudhadhaa. Maqasii kana waa ittiin muruudhaa fi quba keenya keessa gashinee bakka kana effartii yookiin immoo humna nuti ittiin walitti qabnudha. As maaltu jira? Small forceidha jechuudha. Small forceidha. Small force. Okay? Garuu bakka kana iddoo dalagaan hojjetamutti iddoo muru kanatti maaltu ta'a? Forcein increase ta'a jechuudha. Okay? Forcein maal ta'a? Hin baay'ata jechuudha. Hin baay'ata. Kitanii hin baay'ata jechuudha. Okay? Kanaaf nutis amma fakkeenyaaf liverii kana yoo fudhattan waa ol fuuchuudhaaf yoo barbaaddan leengisii isaa kana akkas dheeressitanii asitti humna appilaa yoo gootan wanta ulfaataa bakka kana jiru tokko akkuma salphaatti ol fuuchuun hin danda'ama jechuudha. Kitanii kanaaf walumaa galatti simple machiniin kanneen humna nu baay'isanidha jechuudha. Gosoonni humna baay'isan kun fakkeenyaaf maqasiin kun humna baay'isuudhaaf, leveriin kunis humna baay'isuudhaaf kan nuti itti gargaaramnudha jechuudha. So these are simple machines designed to that the load is greater than the effort. As keessatti loodiin yookiin immoo dalagaan humni nuti waa ittiin kunnu sun humna nuti baafnu sana hin caala jechuudha. Waan humna keenyaa ol ta'e tokko hojjechuudhaaf maashinii sasalphaa gargaaramna jechuudha. Effort jechuun humna nuti baafnudha. Load jechuun immoo humna maashinni keenya sun ittiin kutudha jechuudha. Okay? Bakki kun amma loodiidha jechuudha. Load jechuun bakka maashinni keenya sun ittiin muru, effortiin immoo bakka nuti ittiin walitti qabnu sanadha jechuudha. Karaa salphaa hubachuu dandeessu. So inni lammaffaan maalan isiniin jedhee jira? Speedii multiply godha. Speedii multiply godha jechuudha. Okay? Fakkeenyaaf burruusa kana fudhadhaa. Burruusa kana yoo fudhattan saffisni bakka kana jiruu fi saffisni bakka kana jiru gargar miti jechuudha. Gargar miti. Asitti saffisni isaa maal ta'a? Ni dabala jechuudha. Ni dabala jechuudha. Harka keenyaan hamma rukunnuurra burruusaan gaafa rukunnu ni dabala jechuudha. Sochiin bakka kana jiruu fi sochiin bakka bismaaraa kana yookiin immoo burruusni kun jiru gargaridha jechuudha. Gargaridha jechuudha. So it is energy, it is increase speed. So these are simple machines designed to that distance moved by load is greater than distance moved by effort. Argitanii sochiin mataan burruusaa kun ittiin fiigdu yookiin sochootuu fi sochiin harki keenya bakki nuti ittiin burruusa qabannu kun itti socho'u tokko miti jechuudha. Asitti sochii xiqqaatu jira, bakka kanatti immoo sochii guddaatu jira jechuudha. Saffisa guddaadhaan dhaqee rukutaa jechuudha. So it is increase speed or multiply speed. So the third one is direction change. Kallattiillee maal godha jechuudha? Ni jijjiira jechuudha. Kallattii ni jijjiira jechuudha. Fakkeenyaaf these are machine designed to that the load is moved in different direction of the effort. Kallattiin effortiin itti deemuu fi kallattiin loodiin keenya yookiin immoo maashinni keenya itti deemu
gargaridha jechuudha. Argitanii asitti amma dhuftanii woodii lama yeroo addaan baaftan woodiin keenya garas deemaa loodiin harki keenya immoo asii gadi deemaa jechuudha. Okay? Egaan ampuulii akkasuma yeroo waa asiin ol kaastan kan immoo asiin gadi deemaa jechuudha. So the direction of load and effort is different directions. Kanaaf egaa barattoota wantoota kana sadan hin dagatiina. Simple maashiniin maashinoota yookiin divaayizoota makaanikaal woorkiidhaaf hojjechuuf nu gargaaranidha. Akkasuma immoo faayidaan isaanii yookiin parpasiin isaanii inni guddaan waa sadiidha. Tokko they multiply forces, second they multiply speed, third they change direction. Isaan kana sadan hin qabatiina, hin dagatiina, qabadhaa. Egaan viidiyoo keenya subscribe, like, share gochuudhaan hiriyoota keessan biraan waliin ga'aa, nu hordofaa, gaaffii nu gaafadhaa. Akkasuma immoo yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa ergaa keenyaa galatooma.